Akkam jirtu kabajamtootaa fi jaallatamtoota maatii chaanaalii Burqaatek. Viidiyoo kana irratti ammoo akkamittiin mana keenya teenyee karaa salphaa ta'een onlaayinii paaspoortii guutnee yookaanis appilaayi goonee akkamittiin akka argachuu dandeenyu waliin ilaalla. Haga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin tura. Jalqaba irratti gara weebsaayitii Immigration and Citizenship Service kanadha kan nuti deemnu. Weebsaayitii linkii weebsaayitii kana descriptionii viidiyoo kana irraa ni argattu. Kallattumaan gara linkii sana irratti cuqaasuudhaan gara weebsaayitii kana ergi deemne booda as jalqaba irratti start new application kan jedhu arganna. Start new application kana irratti ni cuqaasna jechuudha. Sana booda itti aansuudhaan fuula jalqabaa kana irratti kan nuti argannu appointmentii yookaanis beellama onlaayinii guutnu kanaaf seeraa yookiin qajeelfama nuti hordofuu qabnutu jira. Isa asirratti tarreeffaman kana dubbisuu dandeessu. Itti aansuudhaan garuu gara gadii kana gara xumuraa irratti I agree to the terms and conditions kan jedhutu jira. Isa fuuldura boksii jirtu tick goonee filachuudhaan start individual appointment jennaan jechuudha. Itti aansuudhaan gara fuula kanaatti nu fida. Fuula kana irratti egaa new passport appointment nama yeroo jalqabaatiif paaspoortii baafachuuf deemaa jiru taanaan new passport appointment kan jedhu kana filanna. Nama immoo paaspoortii keenya haaromsuuf deemu taanaan renewal yookiin replacement appointment kan jedhu filanna. Lost or stolen paaspoortiidhaaf yookaanis immoo paaspoortii nu jalaa bade akka haaraatti baafachuuf taanaan kana filanna. Passport information correction kan jedhu kun immoo odeeffannoowwan kanaan dura dhimma paaspoortii wajjin wal qabatanii galchan irratti odeeffannoo dogongoraa kan galchine taanaan sana sirreessuudhaaf karaa kanaatiin seennaa jechuudha. Amma nuti akka jalqabaatti yookiin immoo akka haaraatti paaspoortii baafachuuf deemaa jirra waan taaneef new passport appointment kan jedhu kana filannee seennaa jechuudha. Itti aansuudhaan kan nuti argannu site selectionidha. Site selection jechuun naannoo keenyarraa saayitii nuti irraa argachuu yookaanis irraa fudhachuu barbaannu ni filannaa jechuudha. Amma fakkeenyaaf ani as keessa saayitiin keessa jiraadhuu fi irraa argachuu barbaadu fakkeenyaaf Oromiyaadha. Oromiyaan filadha. Itti aansuudhaan saayitii kana jalatti siitii yookiin magaalotii jiran ni filattu. Oromiyaa keessaa saayitiin paaspoortiin irraa kennamu Adaamaa fi Jimmaadha. An Jimmaan filadha. Sin saayitii isinitti dhiyoo jiru filachuu dandeessu. Ofiisii jalatti ammoo Jimmaa ICS kan jedhu kana filadha. Delivery saayitii jalatti ammoo Jimmaa Post Office kan jedhu kana filadha jechuudha. So sinis akkaataa saayitii filattaniitiin jarreen kana jalqaba irratti ni guuttu. Warreen sin asti guutan kun harka mirgaa kana irratti seeraan guutanii yookaan seeraan guutamanii mul'achuu isaanii erga mirkaneeffatanii booda as gara gadii kanarraa next kan jedhu jira. Isa irratti cuqaastu jechuudha. Itti aansuudhaan date and time waan jedhamutu jira. Kana jechuun guyyaa fi saatii beellama keenyaati kan nuti asirratti filannu. Guyyaa isiniif mijate guyyaa jarri available ta'an yookaanis guyyaa as keessaa guyyaa jarri banaa godhanii gadhiisan keessaa kan isiniif mijatu filachuu dandeessu. Amma fakkeenyaaf ani Diseembarii 15 filadhe fakkeenyaaf Diseembarii 15 filadhe sa'a immoo ganamarraa yookiin saatii boodarraa filachuu dandeessu. Amma fakkeenyaaf ganamarraa saatii 4 fi 5 gidduu filadha jechuudha. Isinis akkaataa beellama keessaniitiin guyyaa isiniif mijatuu fi saatii isiniif mijatu filachuudhaan ni guuttu. Sana booda as biraa next kan jedhutu jira. Itti aansuudhaan personal detail asirratti odeeffannoo keenya guutuudha kan nu asirratti guutnu. Maqaa keenya, bara dhalootaa keenya, waan kana fakkaatan hundumaa asirratti guunna. Ani amma saampiliidhaaf daataa tokko guuteen isin agarsiisa. Maqaan kiyya mee fakkeenyaaf Ali yoo ta'e Aliin jedhasitti maqaan abbaa kiyyaa father name asitti maqaa abbaa guuttu Muhammad yoo ta'e grand father name maqaa akaakaa guuttu Ahmad yoo ta'e akkasitiin guuta. Bara date of birth Gregorian calendar jechuun kaalaandarii biyya Awurooppaatiin guuttu. Bara dhaloota keessan gara kaalaandarii biyya alaatti jijjiiruudhaan guuttu. Koo fakkeenyaaf amma 2000
kanattiin guutuu itti aansuudhaan maqaa keessan asitti Amaariffaan irra deebitanii guutuu kiiboordii Amaariffaa qabdu taanaan achirraa guutuu dandeessu. Sanaan qabdan taanaan garuu karaa salphaa asittiin barreessitan isiniif hima. As bira taabii haaraa banuudhaan asitti translate.google.com jettanii barreessitu. Itti aansuudhaan maqaa keessan asitti barreessaa. Fakkeenyaaf Alii jedheen barreessaa. Translation isaas biratti Amaariffa filattu. Jarreen kana keessa Google Translate fayyadamuudhaan kan nuti gara Amaariffaatti hiikkachaa jirru. Alii jedhee haala kanaan naa barreessaa. Sanaan booda kanaan koppii godha. Koppii gochuudhaan asirratti fidee paste godha jechuudha. Kan Muhammadis akkuma kana koppii godhatanii sitti paste gootu. Directly iyyuu gara Amaariffaatti isiniif hiika. Sana koppii gootanii fiddanii asitti paste gootu. Ctrl+V dhaan maqaa kaakaas akkuma kana haala kana fakkaatuun maqaa keessan irra deebii afaan Amaaraatiin guutuu jechuudha. Naashinaalitii keessan Itoophiyaa akkuma kanaan dhiistuu isaa Itoophiyaa keessa kan jiraattan taanaan foon nambar lakkoofsa bilbilaa keessan asitti guutuu kan ko'ama fakkeenyaa fi daataan asitti guutaa jiru kuni saampiliidhaaf malee odeeffannoo koo isa sirrii miti. Iimeelii irrattis iimeelii keessan guutuu qabdu. Fakkeenyaaf kan koo ABC kanaadha jedhee yaadu birthplace bakka dhalootaa keessanii fakkeenyaaf kan koo Jimmaadha taanaan Jimmaan jedha. Birth certificate unique ID kana dhiisuu dandeessu. Garuu certificate dhalootaa keessan irraa ID'n irra keessoo jiru jira. Isa asitti guutuu dandeessu. Occupation gosa hojii keessanii as keessaa filachuudhaan itti guutuu. Fakkeenyaaf barataadha taanaan student filattu. Hair color halluu mataa kee rifeensa mataa keessanii warreen kun odeeffannoo dabalataa sinirraa fudhachuudhaa fi genderii saala keessan asitti filattanii guutuu. Marital status fuutaniitti immoo fuunee singilii taanaan singilii kan fuudhe taanaan meeridii filattu. Heetii dheerina keessanii kana filannoodha yookiin optionaalii guutuu yookiin dhiisuu dandeessu. Eye color halluu ija keessanii kunis optionaalii yookiin akka filannoottidha. Guutuus dhiisuus ni dandeessu. Asii is under 80 umriin keessan waggaa 18 gadi taanaan ishee kana tiikii gootu. Is adapted akka guddifachaatti nama qabamee guddifatamaa jirus taanaan ishee kana asitti select gootaniitiyyuu filattu jechuudha. Akkuma waliigalaatti warreen fuulduraa mallattoo urjii diimaa qaban kana hunda isaanii guutuun dirqamadha jechuudha. Jarri dirqama guutamuu qabu. Warreen of duraa mallattoo urjii diimaa hin qabne garuu guutuunis dhiisuunis hin danda'ama. Optionaalidha. Yoo guuttanis odeeffannoo dabalataa kennuuf gargaara. Yoo hin guunnes rakkoo wanti inni fidu tokkollee hin jiraatu jechuudha. Egaa haala kana fakkaatuun odeeffannoo keenya peejii kana irratti guunnee booda as gara dhumaa irraa next kan jedhu kana ni filannaa jechuudha. Itti aansuudhaan adreesii keenya ni guunnaa. Riijinii yookiin naannoo keessa jiraachaa jirru. Nama fakkeenyaaf naannoo Oromiyaan keessa jiraachaa jira taanaan Oromiyaan filadhaa. Siitii magaalaa keessa jiraachaa jirtan asitti ni guuttu. Isteetii irratti Oromiyaa guuttu. Zoonii keessan irratti fakkeenyaaf kan koo zooniin Jimmaadha taanaan Jimmaan jedha. Waradaa qabalee street house number PO box warreen kuni akka filannootti warreen dhiyaatanidha. Kana jechuun optionaalidha. Yoo itti guuttan odeeffannoo dabalataa kennuuf gargaara. Yoo dhiistanis rakkoo hin qabu. Garuu warreen urjii diimaa fuulduraa qaban kana riijiniif siitii kana guutuun dirqama ta'a jechuudha. Jara kana lamaan irrattis odeeffannoo dabalataa yoo kennitan rakkoo humaa hin qabu. Akka kanattiinis yoo dhiistan ni danda'ama jechuudha. Itti aansuudhaan next jettuun. Fuula kana irratti immoo odeeffannoo dhimma maatii wajjin wal qabatu odeeffannoo dabalataa kennuuf kan barbaadan taanaan add family jettanii odeeffannoo dhimma maatii wajjin maqaa akkas waan akkasii dabaltanii ilaachuu dandeessu. Kun zaatmaach baay'ee barbaachisaa ta'uu dhiisuu danda'a waan ta'eedhaaf yoo dhiisnes rakkoo hin qabu. Next jennee bira dabarra. As biratti paaspoortii peejiin keenya 32 peejii irra jiraachuusaa mirkaneeffadha. Erga kana 32 peejii irra jiraachuusaa mirkaneeffannee booda submit jennaa jechuudha. Fuula itti aanu irratti kan inni nuuf fidu odeeffannoo
murteessaa ta'e kan nuti sirriitti of eeggannoo guddaadhaan guutuu qabnudha. Odeeffannoon lama asirratti galuu qabu keessaa inni tokko valid residence application ID kan jedhudha. Kana jechuun waraqaa eenyummaa keenya kan yeroo dhiyeenyaa haarome osoo ta'e baay'ee bareedaadha. Sana bilbila keessaniin iskaan gochuudhaan asitti upload gootu browse gochuudhaan upload gootu anama fakkeenyaa fi saampilii dhumaafan fakkeenyaaf kan dhahaa jennu ID'n kiyya. Tiyaansuudhaan asirratti authenticated birth certificate waraqaa yookiin immoo sartifikeetii dhalootaa keenya nu barbaachisa. Kana hin qabdan taanaan ganda irra jiraattan irraa deemtanii baafachuu ni dandeessu. Isa ergi baafattanii booda as bilbila keessaniin iskaan gootanii asirratti galchitu jechuudha. Fakkeenyaaf kana jennee yaannu open jedheen galcha. Wayita galchitanitti saayiziin isaa meegaabaayitii tokko caaluu hin qabu. Suuraan asitti isin iskaan gootanii galchitanii formatiin ittiin jiraachuu qabu JPG, PNG, GIF fi PDF format haala kana kan ta'u irra jiraata. So asirratti qajeelfamoonni kaa'aman jira. Kana hordoftanii of eeggannoodhaan guuttuu ergi kanatti galchitanii booda upload jettuuni jechuudha. Fuula kana irratti ammoo samariidha kan nuti argannu. Xumura waliigalaa requestiin keenya accepted ta'uunsaa kan nuti irratti mirkaneeffannu. Odeeffannoo nuti galchine asirrattidha kan inni nuuf baasu. Seeraan galchuu keenya asirratti ni mirkaneeffannaa. Maqaan keenya seeraan galuunsaa akkasumas odeeffannoo keenya guutuusaa asirratti seeraan galchuu keenya ni mirkaneeffannaa. Ergi sana seeraan akka galchine mirkaneeffannee booda as xumura irraa confirm applicant details kan jedhu jira. Kana tiikii goonee filachuudhaan next jennaan jechuudha. Sanaan duratti garuu odeeffannoon keessan seeraan hundisaa galchuu keessan mirkaneeffadhaan siniin jedha. Alertiin asirratti mul'ataa jiru kun immoo kan inni jedhu paaspoortii haaraa appilaayi gochaa kan jirru taanaan guyyaa appointimentii keenyaa yookaanis guyyaa itti beellama qabanne kana bakka qaamaan ofiisii immigireeshiniitti argamuudhaan suuraa ni kaana achitti suuraa ni kennina. Kana jechuun suuraan keenya ni barbaachisa waan ta'eedhaaf nu kaasu fingerprintii fi akkasumas immoo signeecharii mallattoon keenya firmaan ni barbaachisa waan ta'eedhaaf qaamaan achitti argamne kanneen xumurra. Dabalataanis sartifikeetii dhalootaa keenyaa fi valid ID waraqaa eenyummaa keenya illee qabannee achitti argamuu qabna jechuudha guyyaa gaafa beellama keenyaatti. Ergi kana hunda mirkaneeffannee booda next jennaani. Xumura irratti kan nu argannu peementiidha. Akkuma beekamu peementii kun kaffaltii ni qabaata. Kaffaltii qarshii 600. Kaffaltii kanas kan nuti raawwannu onlaayiniidha. Kaffaltii kanas maloota garaagaraatu jiru. Kaffaltii kana keessaa inni tokko CB'dhaan yookiin Commercial Bank of Ethiopia'dhaan kaffaluu dandeenya. Inni lammaffaan immoo Teelebirriidhaan kaffaluu dandeenya. Maybe CB birriidhaan gaafa kaffallutti yookiin kaffaltii wayita raawwannutti xiqqoo siistemni jara rakkoo yeroo inni itti mudatu ni jira waan ta'eedhaaf osoo Teelebirrii fayyadamtanii kaffaltii keessan raawwattanii baay'ee bareedaadha jedheen suggest isin godha. Teelebirrii kanarratti immoo maallaqaa CB irraa dabarsitanii sana booda Teelebirrii irraa kaffalticha raawwattanii baay'ee bareedaadha. So Teelebirrii fakkeenyaaf kana filadha. Tiyaansuudhaan as biraa I agree to terms and conditions kan jedhu kana filadha. Kaffaltiin kaffalamu qarshii 600dha. Generaalii kun beekamaadha. Sana booda tiyaansuudhaan next jedhaani jechuudha. Payment instruction jedhee asirratti qajeelfama paymentiin itti raawwadhutu naaf dhufa. Amma wanteen kaffalu qarshii 600dha. Payment references naa kennameera. Paymentii kiyya karaa Teelebirriitii kana raawwadhu. So settingii yookiin immoo steppiin ittiin karaa Teelebirriitiin kaffaluu qabutu asirratti naaf kaa'amee jira. Wanti guddaan asirratti isin adda baastanii beekuu qabdanu order code kan jedhamu kanadha. Order code kanarratti kan isin kaffaltii keessan raawwattanu steppii keessan kan hunda ergee hordoftanii deemtanii booda xumura irratti kaffalticha raawwachuuf order code isin gaafata. Order code kana galchuudhaan qarshii 600 ofirraa kaffaltu. Sana booda kallattumaan kaffaltiin keessan approved isiniif ta'a. Ergi kaffaltii keessan kana raawwattanii booda application number kana galchuudhaan dhuftanii website kana gaafa daawwattanu kaffaltiin keessan completed ta'uu isaati kan isin argattanu. So haala kana fakkaatuun kaffaltii keessan ni raawwattu jechaadha. Wanti isin dagachuu hin qabne immoo apply ergi gootanii booda sa'aatii 48 jechuunis guyyaa 2 gidduutti dhaqanii isin paymentii kana yookiin kaffaltii kana kan isin raawwachuu qabdanu. Kaffaltii keessan kana akka raawwattanuu fi SMS'dhaan akkasumas immoo emailiidhaan siniif ergama odeeffannoon
kaffaltii keessanii wajjin wal qabatu hundi isaa isiniif ni ergama. So odeeffannoon sun ergi isin qaqqabee booda sa'aatii 48 jechuunis guyyaa 2 gidduutti kaffalticha raawwachuu qabdu jechuudha. So haala kana fakkaatuun mana keenya teenyee karaa salphaa ta'een paaspoortii onlaayinii appilaayi goonee argachuu dandeenya. Wanti isiniif hin galle yookaanis wanti ifa hin taane yoo jiraate koomentii irratti nuuf barreessaa. Hamma dandeenyeen deebii isiniin ilaanna. Sagantaan keenya guyyaa har'aa walii galatti kana fakkaata. Haga xumuraatti waan nu hordoftaniif guddaa galatoomaa jecha chaanaalii keenya kana subscribe gochuudhaan nu jajjabeessaa. Haga yeroo itti wal agarru turtii gaarii.